Egaan daawwattoota koo yeroo ammaa kana immoo walitti deebinee jirra. Obboleessa keenya egaa Haacaaluu Hundeessaa du'aan addunyaa kanarraatii dhabnee jirra. Egaanis gaddi guddaan baay'ee natti dhaga'ameera egaa obboleessa keenya kana dhabuu keenyatti. Egaa maal gochuu dandeenyaa miti diinonni isaa isa ajjeesaniiru. Nus gaa sababa intarneetiin addaan citeef gaa walirraa addaan baanee turre amma immoo tiitooriyaalota keenya noormaalitti deebina waan ta'eef nu hordofuun dagatinaan siniin jedha. Kanaaf gaa guyyaarraa kanas tiitooriyaalii keenya isa gidduutti dhaabnee itti fufna. Egaa obboleessa keenya Haacaaluutti biyyeen itti salphatu jechaa guyyaarraa kana immoo tiitooriyaalii keenyatti deebinaa jechuudha. Hayyaan jirtu daawwattoota koo guyyaarraa kana immoo kan nuti waliin ilaallu akkaataa itti YouTube keenya verify gochuu dandeenyudha. Kanas kan isinitti agarsiisu moobaayiliitiinidha. Amma dhumaatti nu hordofuun dagatina. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube kootii kana dhuftan immoo subscribe gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. Gara guyyaa har'aatti gaafa dabarru egaa kana kan nuti ilaallu YouTube'dhaan kana gochuu hin dandeenyu waan ta'eef kan nuti irratti ilaallu Google Chrome dha jechuudha. Kanaaf deemtanii Google Chrome keessan banattu. Google Chrome gaafa bantan kun kanatti ni dhufa. Kana booda YouTube kan jedhu kana bantu iddoo kanaati. Yoommoo hin jiru ta'e YouTube ettanii search gochuu dandeessu. Yeroo baay'ee garuu hin jira. Zan erga YouTube ettanii search gootanii naan YouTube bantanii Google Chrome irratti jechuudha. Kuni jechuudha Google Chrome irra kan hin jiru. Kana sirriitti of eeggadha. YouTube irra osoo hin taane Google Chrome irra kan hin jiru. Zan iddoo kanaati gubbaarra gara harka mirgaa kanarratti kiliikiin godha. Iddoo kanaati YouTube koo as keessa emailiin koo as keessa naaf hin galle. Kanaaf add account jettu jechuudha iddoo kanaati. Emailii keessan isa sila create goonee finnee irra galchinaa jechuudha. Emailii keenya isa kutaa darbe keessatti create goonee finnee irra galchinaa. Iddoo kanaati use another account jettu. Zan iddoo kanaati amma emailiin ani silaan create godhe isan itti galchaa jechuudha. Zan next jettu. Zan password keessan galchitu. Erga galchitanii next jettu. Iddoo kanaati kana confirm godhi isiniin jechaa jira. Rakkina qabu confirm ittanii dabartu. Erga fixaniiti gara kanaatti isin deebisa. Kana booda gubbaarratti click gootu iddoo kanarratti. Kana booda amma kun emailii keessanidha. Zan iddoo kanaatti kan isin gootan your channel kan jedhu irratti click gootu. Erga your channel kan jedhu kun isiniif dhufeeti. Amma kan isin gochuu qabdan tuqaa sadii kan gubbaarra jiru kana kan eddeen xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana irratti gootu jechuudha. Sagajjalaa osoo hin taane saganarraa irratti click gootanii desktop site jettu akka desktopiitti akka isinitti agarsiisu jechuudha. Zan YouTubein keessan gara kanaatti dha jechuudha kan inni jijjiiramu. Erga gara kanaatti jijjiirame ofitti guddistanii ofitti buttu jechuudha akkasitti. Akkasitti ofitti buttanii gubbaarraati L kan jettu yookiin immoo account keessan irratti click gootu jechuudha. Zan iddoo kanaatti YouTube Studio irratti click gootu. YouTube Studio. Erga gootaniitii kunoo iddoo kanaa jechuudha kan inni isin fidu. Kanaaf utuu viidiyoo keessan uploading godhiin wanta sirreessuu qabdanii wanta qabdaniifidhaan addaan isin fide. Zan iddoo kana dhuftanii kana gootu. Zan gara gadiitti kan argitanii isatti ofitti butattu kun iddoo kanaatti jechuudha. Kan eeksi gootanii baatu. Zan iddoo kanaatti wanta ringii yookiin immoo seetingii fakkaatu irratti click gootu. Zan iddoo kanaatti ofitti buttanii akkasitti Zan iddoo kanarratti click gootanii channel'ettu. Channelii kana keessaati advanced jettu. Advanced kana olma dabartu, olma buttu. Iddoo kanaati namoonni baay'een yoo kana hin godhin hafan YouTubein isaanii takka turee cufachuun isaa waan hin hafneef viidiyoon keessan ijoolleef ta'uu dhiisuusaa adda baasuun sinirra jira jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni gurguddoon YouTube viidiyoo isaan hojjetan ijoolleef waan hin taaneef no jettu. Warri dhimma ijoollee irratti xiyyeeffattanii YouTube banaa jirtan immoo yes jettu jechuudha. Kan ijoolleef ta'uudha kan ijoolleef hin taane jettanii adda baastu. Erga kana fixaniiti kunoo iddana kanaati iddoo xiyya argitan kanaati features and eligibility kan jedhu irratti click gootu. Zan iddoo kanaati kunoo iddoo xiyyi isinitti agarsiisu kanaati status and features kan jedhu irratti click gootu. Amma maal goona YouTube keenya verify goona jechuudha.
Kanaaf iddoo kanaatti akkuma argitanii YouTube'n koo verify hin taane verify gochuudhaaf irratti click gootu. Zan iddoo kanaatti biyya keessan sin gaafata. Biyya keessan Itoophiyaa jettu iddoo kanatti rakkina hin qabu. Biyya keessan Itoophiyaa jettu rakkina hin qabu. Kan biraa immoo kan isin gochuu qabdanii erga biyya keessan Itoophiyaa jettaniiti akkamitti akka isin ga'u koodiin jechuudha. Verification koodiin keessan akkamitti akka isin ga'u yeroo baay'ee tekstiidhaan yoo gootan gaariidha. Tekstettu tekstii gajjallaa irratti immoo dhuftanii bilbila keessan galchitu jechuudha. Bilbila keessan galchitanii submit jechuudha. Zan verification code isiniif ergaa verification code keessan asirratti galchitu. Amma naaf ergeera kunoo 41 34 11 41 34 11 erga guuttaniiti submit jettu. Congratulations, your YouTube account is now verified sinin jedheera jechuudha. Amma accountiin YouTube keessanii verified ta'eera. Kanaaf amma YouTube video keessan upload godhachuu hin dandeessu jechuudha. Then gaafa baakettan kunoo kana isinii fida. Kana booda iddoo kana dhuftanii save jettu jechuudha. Save yoon jettan ta'e waan isin godha waan ta'eef dirqama save jettuun isinirra jira jechuudha. Mee amma sirra mee save ta'uu isaa irra deebinee cheekaa goonu. Chaanaalii keessa gallee advanced keessaatii bakka amma kunoo iddoo kanatti argitan no jedhee jira jechuudha. Isa kanarratti yoo save hin gootan ta'e chaanaalii keessan irratti gaa rakkina hin qabaata jechuudha isheen kuni. Kanaaf ishee kana check gochuu hin dagatinaan sinin jedha. Kanaaf haala kanaatiin gaa verify godhachuu hin dandeessu YouTube keessan jechuudha. Kanaaf kutaa dhufu keessatti immoo akkamitti YouTube keenya irratti video upload gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Kanaaf nu hordofuu hin dagatinaan sinin jedha. Namoonni immoo gaaffii garaagaraa qabdan gaaffii garaagaraa keessan komentii jalatti barreessuu dandeessu. Akkasumas karaa Telegiraamii koo, Feesbuukii koo yaada garaagaraa waan qabdan yookiin immoo waan irratti gaaffii qabdan hundumaa naaf dhiyeessuu hin dandeessu isiniin jedha. Namoonnis kallattii garaagaraatiin naaf obsiisuu barbaadan wantoota garaagaraa irratti YouTube banachuufis warri yaada qabdan na hordofuu dandeessu. Karaa Feesbuukii koo lataa labataadhaan na argachuu dandeessu. Akkasumas karaa Telegiraamii kootiinis na argachuu dandeessu jechuudha. Naasofsiisaa waan garaa keessanidha. Mucaa keessan Oromoo waan hin ta'eef gaaffii barbaadan hundumaa na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Baay'ee sin galateeffadha. Kutaa dhufuu keessatti immoo akkamitti akka viidiyoo upload gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Moobaayilii keenya qofa fayyadamnee viidiyoo akkamitti akka upload gochuu dandeenyu. Kanaaf kutaa sanas ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti du'a Haacaaluu wajji wal qabatee egaa Oromoo hundumti gaddi akkatti dhaga'ame beekamaadha. Anillee baay'ee gaddeera. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaan turaa.